isa galatoome deebii kasii deebisuuf waan lam dursiisu fedha takkafaani kello meediyaani gize kan naa kannu keessaniif ballise baay'ee isaan galatoonfachuu fedha kello meediyaan ijoolleen Oromoo kello meediyaa irraa waan guddaa barachuu qabdi gan kiyyaa laalee waggaa hagasiitti yaada gana kan uumuun tanaafuu waan guddaa irra barachuu dandeetti kanaafuu baay'ee mucaa sun galatoonfannoo fedha maybe him and his team isaa fi warra waliin dalachuufaafu galat guddaa deebisuufi fedha akka namaatti nam dhuunfaatti maaniif ganni isaatiif waan hin uume dhufeentun wal faallessiti ganni diqqaa yaadiin balloo yaad balloo kan irraa Oromoon waan barat qabdi daa'imni dargaggeessin Oromoo waan irra barachuu qabaa mucaa sun jabeessuuf isi tana jedha anini keenyuma keessaat baradhee dhaladhee keenyuma keessaat guddadhee asum baradhee bakinaan itti dhaladhee Tana Rivaadhaan Tana Riva Countiitti dhaladhee Tana Riva Countiitti baradhee akkasin dalaga jalqabee so maqaan kee Alii Waariyoodhani war keenyaati. Ijoollummaan teenna akkum Oromoo kamuufu horsiisa pastoralist community ture horii qeencaa keessaat guddan war horsiise bulaa turre hagamma ummata tokko ka jiruun isaanii climate-taan walti dhuqabtu yeroo bonaa ni godaantanii yeroo roobaa ni qubattanii jiruu akkasii keessaat guddan horii tiksaa loonii re'aa gaala tiksaa jiruunti akkas guddan war horsiise bulaati primary school Mororo primary deeme secondary school Tarasaa high school edhani Tarasaa deeme artiin booda dalaga jammare dalagaan booda university deeme diplomaan jalqabee degree sociology of political science Nairobi University deeme waan horsiise bulaa irra dhaladhee itti guddadhee fi ummat horsiise bulaan kun ummat rakkin adda adda qabu waa'ee barmoota daa'im kennaa waa'ee manyaalaa waa'ee karaa waa'ee horsiise bulaan kunuyyuu market argite horiin kun gabaa horiin hin jiru horiin dhukkubnaanin yeroo keessaat fedhanu wallaansii argattu kanaafuu waa'ee ummat kana dubbachuu jalqabe fula adda addaatti waa'ee ummat kana dubbadhe mirga ummat kana ife meediyaan akkasiin recognition nagoote akkasiin politics jalqabe amma amat 1992 jalqabe haga 2022 amma amat 30 fula jiruufu dhibbirra 70 Oromoo fula jiruutu war horsiise bulaati ka qotate bulinne ni jira fula kamuufu yoo at fura Boorana deemtu gabartin saakuyyeen garriin ajuurannin ormin fula jiruufu namnin Oromoo majoritiin horsiise bula kabira daanga alaatiin wad jirti kabila of keessa conflict diqqaan ta'u ni jirti nam kamuufu ka horsiise bula yeroo guddaa mirga argite marra bisaanii irraa ummatiin wal hadha ako conflict akkanaan tuni wal dhabisin akkanaan kun ni jira garuu ummata balloota as jira ummatiin Oromoo yoo cuf wad deebisan cuf yoo wad deebisan Boorana Gabra Garri Ajuurana Orma cuf yoo wad deebisan ummat miliyoon tokko ni gaha dansa ummatin kun hariiroon keen dansa ummat kun tokko wal beennaa
rabbiin araaramuu fi namni akka Nuhu Goobanaa artiistootiin Oromoo guguddaan durii Ali Birraa guguddaan durii dabartuni wat nu fufte wal uf nu barsiifte. Kanaafuu namni nu fula jiru uf beeka isa Oromoo. Namni nu fula jiru Oromoo fula isin jirtu ni beeka. Akka laftiin Boorana yoo adeemtu uummat kun daangaa addaan qaba. Ollaa waliin qubata. Wat nagaadee waliin hojjata. Kanaafuu hariiroon warraa hariiroo dansaa ummata takka wal beenna daandiin obboloom kenna ni jirti namni nu fula jiruufu obboloom kenni beeka hariiroo ta'e ni jirti daandiin obboloom kenna ni jirti. Kanaafuu uummat kun uummat tokko ummata abdii walirra qabu. Oromooni nam Oromoon kamuufu arratan hariiroon barbaachisu. Atuf beeddee na Oromoon ees jirti argitee atinu ak namaatti ak nam dhuunfa tokkooti tattaafattee argitee seenaa kan karoorsuu qabda. Garuu karoor nu laf kaayyenna akka uummat keenyaatti karoor nuti laf kaayyennee ittiin dalaga jirru tak politikaa Tana River Isiolo Marsabit County zenne uummat kan wal fufne waan biraan wal bir dhaaban. So asiin booda gaafa abiin dhufinnen uummat kan waliin taa'e. Asinneen wal qabanne Itoophiyaa deemne uummat sun deemne mootummaa waliin ta'en. Kanaafuu hariiroon karoorri ni jira daandii obboloom kenna duuduu dhowwuuf akkamii uummat kan walii galchinaan nu durii abdiin nu gaafa abiin mootummaa kan seene abdiin nu durii qabnu daangaa kana nagaadummaan argitee bal'ifne banne uummat kan wal daruuf Oromoon arti dhufte keenya daladde asiin ijoolleen ta'en barmoota ash deemte biizines wot hojjenne akkasiin hariiroo kan jabeessina inni yaada akkasii durii qabaata turre. Yeroo guddaa filmaat keenyaa keessenne an marro ja'a faatnaaf amma torbaffaa deema. Durii ak member of parliament filama ture. Member of parliament maan dalaga. Seer ummishita. Rakin ummata ibsita. Horii mootummaan baas ummataan gowuufi tattaaffii goote hubantiin faa jalbuute laaluu qabda ak member of parliament. Garuu ufiif ak nam dhuunfaa rakkin uummat kana seer uumte hiikuu hin dandeettu. Kanaafuu yeroo dheeraa waan paarlamaa keessa dalageef mirga uummata ibsine rakkoo uummata gaafan horii uummataaf deem jalbuunee akkam uummat kanaan gargaaramne gaafan garuu tolchiif nam biraatti hojjeta waan kana. Seer uumishuu irraa deemanii ummata rakkoo ummata furuufi gavanaa mara filamnoo barkana kan gavanaa jalbu'ee gavanaa naa filan barbaadama. So filmoot barkana amraani gaaza gavanaa. Ni jira nam hedduu nam member of parliament namin Oromoo nam 20 niga almost 20. Nam diddama ka duriin ka am filame laf jiriyuu diddama ka am hirmaachuuf qophaa'ee jiru diddamaan oli. Ak member of parliament anin burraadhan Tana River mogga bitaa it filame. Garuu am Tana River balloofi. Tana River ballo filamu deema. Tana River constituency sadii qabdi Garseenii, Gaalole, Burra. Durina Burraa filama. Ammoo constituency sun cufaafu accountii filamu deema. Marroo sadaffaa waggaa 15. Marroo sadaffaa waggaa 15 filama jira. Filame ak member of parliament, chairman Labour, marro lammaffaa minne chairman regional integration committee. Hariiroo walirra qabna baqattoota Oromoo
waan ummata kataane fi gammad warraanna waliin jirra rakkoo warraanna waliin jirra fula isin jirtitti gulbuu jalbuune fulaak turkaanaa ta amda gahalleef ifo jirti qorqoranne jalbuune waan irra qubol qabaan jirti kanaafu taas jirtni beenna ta Nairobi tan jirtu qubol qabna wal beenna waa'ee isii gudda waliin jirra kanaafu qubol qabna hariiroo dansaa walirra qabna. Dhugaa ummat security'n bijiruufu namni baqataa tokko ak nam lafaatti hin laalu. Ak lafaatti biyyittiin keenya waan corruption edhaatti ummat dhibuut jira. Kanaafu ummat kan rakkisanii kabira horii irra barbaaduuf. So furmaat guddaa it kanneen ak seera oomishine seera irraatti mirga baqata cufaaf specifically Oromoon jennu baqata kamuufu mirgi isa laalamuu qaba inni. Waa'een security baqataa UNHCR itti harka qaba. UNHCR garuu ufiin hin daladdu mootummaan wajjin daladdi. Mootummaan yeroo guddaa guldeemne warri intaanoo security ifa kannineef waa'ee ummata Oromoo kaas jirkana. Ummat keen waan ta'eef. Asiin booda garuu yoo ummatiin sun rakkoo seenu guyyaa adda addaa fula adda addaatti qabame jalbuune furmaatit kannine rakkoo warrini ittiin qabam sun akka hiinne rakkoo sun hiika kanninuuf yeroo guddaa jalbuune waan akkasii hojjenne. Umman Oromoo akkan laaluut jiru tanaaf addunyaa irraaf dubbachuuf jira takkaffaan rabnaa kadhachuuf. Dorgommiin kauntii ak dorgommii piresidentaati fakkeenya akkasii qabdi. Waan guddaan barbaachifte Tana River bal'in lafaatiin yoo jedhan 38,000 square kilometers. County ballo laf guddo galaan qabdi baharii qabdi sehmudeeza talaf gogodduu qabdi laf ballo. Kanaafu takkaffaan rabnaa kadhachuu ummata Oromoon wanti inni biraan dhaabbatu. Lammaffaan ummata dammansu waan nama Oromoo tokko ta'eef filmootaan as filame Oromoof waan bu'aa ta'eef Oromoon akkasiin balachuu malte akkasiin dammaqsitee ol kaasuu malte. Sadaffaan namnin ID qabu ka filmoot sun irra seenee nam filachuu danda'u isa na bir dhaabbate na filatu. Lastly wantin baay'ee barbaachisu resource horii barbaachisu horii guddaa waan barbaachisuuf namni dandeettii horii qabu filmootiin county filmootiin dhuunfaan nama seenee horii hagasii edee baasee namni dhuunfaan seenuu danda'u miti. Kanaafu dirmachuu horiin ummata Oromoo akka nabir dhaabbata rabnaa kadhatu namni ID qaba akkin dhufe kuura naa dhaatu akkana wanti nama barbaadu. Waan adda addaat jira takkaffaan Oromoota biikee jirtuuf waa'ee barmoota daa'imisii. Barmootiin jireen ilmaan namaa barmootaan hidhaans qabdi. Kanaafuu fulataan hiika itti kennine jabeessine daa'im kenna akka inni barmoota argatu godhuu qabna. Lammaffaan waa'ee man yaalaa. Ummat kun hospitaal modern argachuu malee. Ummat kun waan ummata horsiise bulaa ta'eef ummati yeroo guddaa qilleensfaan jiru. Bar bona ni godaan, bar rooba ni qubata. Akkanaafu fula gabaabduu usiin hin rakkanitti man yaala argachuu malte. Sadaffaan karaa argachuu malte. Horiin horsiise bulaan kun gabaayyaa argachuu male. Ummat laf keessa jiruuf waan akkana yaadne harka qabna ajendaan guddoo policy document qabna cuffa mataan ifuu hin danda'u those are 4 key areas. Lafa
lafintun yoo maqaani tante ta'uu qabdu dokumentiin tante ta'uu qabdi. Kanaafuu Oromoon laftin tiyyaalee ofirra deebi'ata. Dokumentiin laftan kannineefi akkasiin milkiit godhuu qabna. Oromoon al jirtu dogongor wayii jirti hubsiisuu qabna. Keenya namin jaar Soomalii. Soomaliin keenya jaarte ta'as jirtuu miti ta'alaati. Oromoon teenna ta'al jirtu keenya investing goone. Keenya akka lafufiit laalte riqichani taana finu isii fi hariiroo mootummaan feetu. Riqicha taanee fi waan fedhan seerirraat baafna fi investment keenya keessatti investuu malti. Oromoon keenya akka second home qabachuu malti. Akkuma baqatumaa callaa waan haasonne hin deemneef investment teessanis akkuma Soomaliin as hotel hagasii qabdii, industrii hagasii qabdii, waan hagasii hojjetaa jirti. Oromoon teenta diaspora jirtinnen keenya investuu malte. So fulata yoo anit filamu opportunity guddaa mootummaa keessaan seenan argadda. Opportunity tan irraan riqichatee fi hariiroo mootummaa keenyaatiif uummata Oromoo goone akkamiin Oromoon dandeette keenya Nairobi Mombasa keessatti investuu dandeetti yaadaaf oojjuu yookaan hawwiyaan hin qabu tokko. Takaffa meediyaa Oromoo tamuufu galatoonfachuu qaba. Hagani waan kan jalqabe meediyaan adda arrinnen tabira bal'am walirra qabna. Meediyaan adda gizenaa kan nuut jirti waa'ee kampeen kiyya kan jalbuute akkamiin addunyaa barsiifnette meediyaa adda galatoonfachuu qaba. Lammaffaan komitii wayii alaaf keessa hojjechuu jirti jiru waa'ee kampeen kiyya kana. Hariiroo Oromoon walti gootu. Uummata Oromoo fula jiruufu isa na bir dhaabbate filmootiin barkana ulfoo waan hedduu na barbaachisa. Irkoo naa taatanii na qabattanii na jabeessitanii waan cufaafuun na bir dhaabbattan akkas isaan gaafadhee isaan kadhadha. Nam hedduu galateeffachuu barbaada. Yeroo tokko kiyya Nairoobiitti wal dagarree gaafas bal'amnaa irra fuudhe keelloo meediyaan dhuftee siin qunnamtii naan jedhe. Kanaafuu isa siif kiyyaannen galatgalchuufi qaba. Uummata Oromoo bakka jiran fula adda jiran galatoonfachuu qaba. Keen kaas waliin jirrinnen komitii halkanii guyyaa hin rafne waa'ee kampeen kiyya kan deemsisuut jirtu galata guddaa qabaa fi baay'ee isaan galatoonfadha.